qaama keessatti faayidaan kalee dhiiga keenya qulqulleessuudha yookaan qaama keenya qulqulleessuudha. Kaleen namaa kan argamu cinaacha jalatti gara gad aanuuni kara duubaatiin jechuudha. Qaamni namaa akkuma motora makiinaa fa'aatti xuraawaa garaagaraa uuma yeroo jireenyaaf hojjetu jechuudha. Kun immoo dhiiga keessaa akkamiin qulqullaa'aa? Akkuma dhiigni qaama namaa keessa deemu dhiigni xuraawaa garaagaraa fuudheeti xuraawaa garaagaraa dhangala'aa garaagaraa fuudheeti gara kaleetti geessa. Kaleen immoo xuraawaa kanneen kan gara alaatti bahuu qabu gara alaatti baafti xuraawaa fi dhangala'aa kana jechuudha. Kan qaamaaf barbaachisu immoo kan qaama keessatti hafuu qabu gara qaamaa keessatti hambifti jechuudha. Haala kanaan kaleen qulqullina keenya eegti. Kanaaf kaleen keenya qaama keenya keessatti ministeera fayyaati jechuudha. Qulqullina keenyaa fi fayyaa keenya eegdi waan ta'eef galatooma.